Bakkalcha barii ganamaa ibsituu jireenya namaa. Malkaa odaa ganamaa safuu maaliif dhabamaa? Bakkalcha barii ganamaa ibsituu jireenya namaa. Malkaa odaa ganamaa safuu maaliif dhabamaa? Ejersi falaatamuu baraara kennuu malee walitti naraaramu dhuftee na laaltuu malee. Yaaqaadhaa dagaaguraa waameen hin dammeessisu yaa intala algaantumaa waameesi dhageessisu. Gaarri gamaa jijjigee daljeessi eessaa bulaa shaggee magaalaa lookoo hin tuuqinaanaa duraa. Gaararra deemi babaroodaa kormi sirpiti akka shirra gadhu mammito ishuma naa gadhu goromana malmi jayyoon akkana 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 malmi jay 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 malmi jayyoon akkana. Ejersi falaatamuu baraara kennuu malee walitti naraaramu dhuftee na laaltuu malee. Yaa burqaa dagaagamaa yoo farsoo dhugammachii maaliif adda baanaree alaagaa nu gammadii. Daamaan sakaalaa kutee caffee gamaanaa eegoo garaarra fiigee dhigee alaabiyaa yaadetoo. Gaararra deemi babaroodaa kormi sirpiti akka shirra gadhu mammito ishuma naa gadhu goromana malmi jayyoon akkana 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 malmi jay 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 malmi jayyoon akkana. Achiin koo yoo geeraru yaa abooko garaan koo na birbirti kan boossee na boosse
Amadaan nu haa godhu. Biyya keenya nagaa haa godhu. Biyya keenya Itoophiyaa biyya nagaa Rabbi nu haa godhu. Anxaaree argatu. Xinnaa Rabbi nu haa guddisu. Guddaa nu haa bullaatu. Kunoo mucaan kun dhufee ka'ee har'a kana ga'ee eebba akkanaa kan argate waan macarashaa isaa yaa bareechu. Guddina Rabbi isaa kennu. Kana caalaa Rabbi isaa guddisu. Jennee Waaqayyo haa jennu. Itti guutan Rabbi haa ta'u. Jettan tolaadha tolaan biyya haa qabu hamaan diina haa qabu basiin haa deemu jechuun haa uffamu xinnaan haa guddatu guddaan haa bulu biyya keenya biyya nagaa haa gahu eebba kana kunoo mucaa kana eebbisnaa eebbi kun isa haa gahu akkanumatti eebbi kun macarrashaa tolchee fi Waaqayyoon bakkee guddaa bakkee hidhateen isa haa gahu anan waan lafti haa guutu. Nagaan nolli nagaan nu haa bulchu hamaan maata nurraa qabu tolaan nutti haa qabu. Biyya keenya nagaa haa godhu xinnaa nu haa guddisu guddaa nu haa bulchu waan mucaa kana eebba mucaa kanaa dhufnee waan eebba nagaa isaa haa godhu eebba araaraa isaa haa godhu amma macarrashaatti immoo waan macarrashaa isaa bareechee waan kanarra kanaa ol guddatee akka isa arginu nu haa godhu warra eebbisuu dhufe kanas immoo waan fayyaa isaan haa godhu nagaa mana isaanitti isaan haa galchu innani wallaahi rabbitti haa godhu. Eebbi kun yookiin hayyoo koo kan jedhu kun sirboota baay'ee keessaaf naannameeti. Innis waan ummataaf ta'u biyyaaf ta'u waan ergaa guddaa qabu waan ta'eef kana dura immoo bakkalcha barii kan jedhu isinii dhiyeessin ture. Isarrattis immoo ergaa mammaaksaa fi dhiibboo abbaatii akka ta'edhani ergaa dabarsuu barbaadu dabarseeraa waan naa jaalattaniif guddaa galatoomaa akkanarraas ga'u jilbifadhee akkan deemu kan na gootan maatiin koo naa galatoomaa naa jiraadhaa guddaan sin jaaladha.
Sirbaan jaalladha. Ani wanti garana na fide anuman kana keessa galee of arge umurii daa'imummaa koo irraa qabeetuma nan sirba ture akkas sochii qaamaa nan hojjedha ture haaluma kanaan utuman jedhu umurii kurnan akkas dandeettii koo laalanii qophii daa'immanii gara የልጆች ፕሮግራም ፀሐይ መማር ትወዳለች jedhanii sanitti dorgomee darbe isa keessa hojjechaa ture kanuma keessa hojjechaati har'a kanaan gaheera. Ani akka kootitti ijoollee lafaa dhufaa irratti ani gama kootiinuu nan hojjedha ijoollee baay'ee lafaa dhufaa irratti sappoortii gochuudhaan immoo hin beekama jechuudha. Sanattaan sudhaan immoo mooyii cinaa yeroo hundaa jira. Kana boodas immoo ijoollee kana duukaa dhufanii isa booda dhufanis immoo sa'aatii barbaadanitti bira dhaabbannee wajjin jajjabeessinee aartii keenya guddisnaan jedha. Baay'ee gammachuutu natti dhagahame. Wannan jedhee ibsuus hin qabu baay'ee dasna jedheera jedha. Baay'ee gammada. Mucaadhaaf garuu kana caalaa guddatee akka mul'atu naamsa qabaa fi jabaadhuu sumaddii jirra jedhaan.
amma albamaatti hojjedheen qaba ture haga ammaatti jechuudha. Garuu anan hojjedhee humna waan barbaachisuuf deeggarsa waan barbaachisuuf sababa saniin tursiisuun waggaa kana booddee immoo bakkalcha barii kan jedhu kana gadhiise amma immoo gara fuulduraatti albama koo guutuusaa ani eenyummaa koo ibsu dandeettii koo kan ibsuu danda'u uummataaf barumsa kennuu kan danda'u ani nama barsiisuu danda'u qabadhee dhufeen jira waan ta'eef isa amma lakkisutti kun immoo kana qofaan dhaabbachuu yookiin immoo dandeettii koo kun ibsa jedhee yaadu dandeettii koo kana oli jedhee waan yaaduuf dandeettii koo san iddoon ga'uu barbaadu sana hin geenne ga'ee immoo agarsiisee uummata koof akkan teechisu abdiin qaba. Egaa Mo'eboon hiriyaa kootti sirriitti itti dhiyaadhudha. Mucaa cimaadha. Hojii baay'ee waliinis hojjennee jirra. Osoo ani gama viidiyoo tiktookii waraabuu hin eegalle hojii baay'ee nama hojjechaa turedha jechuudha. Ani dhiyoo kana dhufee turre sooshaal miidiyaa irratti namni na beekus Mo'ee hojii baay'eedhaan kana dura sagalee isaatiin weelluuwwan garaagaraa hojjechuudhaan beekama jechuudha. Sanatti aansee immoo har'a VCD har'a eebbisiisu kana isa waliin eebbisiisuudhaaf asitti argamee jira jechuudha. Suma Mo'eenis baga gammadde jechuun hin barbaada. Tabatu warannata Oroke omiti dufte tabatu tatabada Randa kama motomi bachi bakat sukoti Randa kama motomi bachi bakat sukoti Shiraya tunaname ke godanu koti Shiriyo
Ebba VCD hayyoo koo jedhu kana eebbisiisee xumuree kanaan ebba kanaan ga'uu koottis guddaan gammade. Sirriitti anan galateeffachuu barbaadu. Dursarra Rabbiidha. Wanti Rabbiin keessa hin jirre duwwaadha. Ittaan sun immoo maatii koo na deeggaraa turan afaaniin jabaadhu. Naaf gochuullee baatan jabaadhu. Iddoo guddaa hin geechaa.
jedhanii na deeggaraa turan akka hamileen koo qalbiin koo nan cabne anna deeggaraa anna cinaa dhaabbatanii isaanan guddaa galateeffachuu barbaada. Hundi keessaniyyuu isinis qophii kanarratti waan argamtanii na deeggartanii too qophii kanarratti akka waan na hirmaattaniif guddaan sin galateeffadha. Bridge miidiyaan yeroo hunda artistoota reefu dhufan kana bira dhufuudhaan kaafii deebii godhee fi uummata wajjin akka wal barsiisu keessatti gahee warra qabudha. Bridge miidiyaan affamdee nu kennaa fi ogeeyyii isaanii waliin jechuudha.